Bineensi yeroo ilaalan mataan isaa lama ta'ee sitti mul'atu kun aantii qarjaamuudhaan kan waamamu yoo ta'u, addunyaa teenyarraa bineensa adamsuun hin danda'amne jedhamuudhaan beekama. Mataa lama fakkaachuudhaan kan nama shawwatu kunis mataa lama utuu hin taane miila isaa kan duraati. Halluun uumama rifeensa isaa gurraacha fi adii ta'ee namatti mul'atu kun bineensa afaan isaa gar malee bal'atu fakkaatee ammas lakkuma itti siqaa dhuftuun lakkii bineensichi kan afaan bal'atu utuu hin taane mataa lama qaba jechuudhaan uumamni isaa kun akka ati shakkitu si taasisa. Akkasumas uumamaan miilli isaa kan duraatii fi mataan isaa gar malee walitti siqee waan uumameef kana malees bineensichi yeroo nyaata isaa nyaatu miila isaa kan duraa kanaan lafarraa ol kaasuudhaan afaan kaawwata. Kana malees yeroo rifatuu fi dallanu miilli isaa kan duraa fi mataan isaa walitti hidhaa waan ta'eef lamaan isaaniitu waliin ol kaasuudhaan bineensota biroo reeba. Namas ta'ee bineensa isaa adamsuudhaaf yaale akkuma viidiyoo irraa argitan kotteen qeensa isaa seentimeetira 10 waan dheeratuuf kanaatu isaan eeggata. Walumaa galatti uumamni bineensa kanaa balaa adda addaa akka ofirraa ittisuuf waan kennameef fakkaata. Kennaa uumamaan kennameef kanarratti onnee fi jagnummaan dabalamee fi onneen isaa sodaa tokko kan hin qabnee fi jagna ta'uun isaa walitti dabalamee addunyaa teenyarraa bineensa adamsuun gar malee ulfaatu ta'uudhaan addunyaarraa sadarkaa jalqabaa irratti argama. Achumaanuu chaayinaalii sabiskiraayib godhuu viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhuu fi yaada qabaannaan komentiin barreessuun dagatinaa horaa bulaa.